Ayyana shamaa akkam jirtu hordoftotaaf kabajamtoota OTS Sirsa channel hundumti keessa nagaa keessanii annagaa kiyya waaqenaa galatu egaan kun guyyaa irraa kana wanti isin fayyidaa isin gargaara jedheeti yaade barnoota adda ta'e isiniif qabadhee dhufeetiin jira irraa kana gaa kan isinitti agarsiisuudhaaf qabadheetti dhufee jechuudha waa'ee sagalee irratti jechuudha egaan qulqullina sagalee irratti barnoota isin fayyida jedheeti yaadin isiniif qabadheetti dhufe innis maal la yettanii yeroo garagaraatti gaa bifa viidiyoodhaan bifa audio akkasumas bifa weebii garagaraadhaan wantoota garagaraadhaaf sagalee naannoo itti riikardii taanu yookiin immoo sagalee keenya ennaanu itti waraabbannutti jira jechuudha. Egaan sagalee keenya yemmuu waraabnutti wantoonni sagalee keenya jeeqan wantoonni garagaraa ni jiru akkasumas immoo bakkee kana keessaati sagaloon hin barbaachisne wantoonni garagaraa sagalee keenya kan jeeqanii yennaanu sagalee keenya waraabbannu wantoonni tokko ennaa isaan keessa seenanii wantoota hin barbaachisne sagalee keenya bukkeedhaa balleessine sagalee inti keenya qofaan akka inni clear ta'ee dhaggeeffatamu yookiin immoo bifa bareedaa ta'eetiin bifa qulqullina qabuutiin sagalee keenya akkaataa itti waraabbachuutii dandeenyuun isinitti agarsiisuudhaaf qabadheetti dhufe jechuudha. Kanaaf sirriitti hanga xumuraatti waliin ta'uun daawwadhaan isiniin jedha. Kanneen guyyaa reefu gara channel kootti dhuftan yoo jiraatan immoo baga nagaan dhuftan anaa dhufuu isiniin jedheera. Ani maqaan kiyyaa Elsay jedhama. Jalarraa immoo OTS Elsay kan jedhu channel koodha. Channel koo OTS Elsay kan jedhu kana subscribe gochuudhaan akkasumas immoo viidiyoon isiniif gadhiisu like gochuudhaan na deeggaraan isiniin jedha. Ammas yeroo gubiin gara screen deemee sirriitti waan isinitti agarsiisuuf isin step kiyyaa hordofuudhaan na waliin ta'aa hanga xumuraatti isiniin jedha. Amma gara screenitti isin dabarsa. Egaan kunooti hordoftoota yoo walitti deemneeti jira application kana buufachuuti qabdu jechuudha. Jalqabarratti application kun maqaan isaa Elsay audio editor kan jedhamu jechuudha. Egaan application kana linkii isaa description jala isiniif kaa'ee waan jiruuf salphaatti achiin galtanii download godhachuuti ni dandeessu jechuudha. Egaan jalqabarratti gaafa application kana bantanii homaa waa tokko haalli itti fayyadama isaa isinitti hin cimu jechuudha. Kanaaf homaa waa tokko isin rakkisu. Kanaaf jalqabarra gaafa keessa galtanii wanti inni isiniif gaafatu allow jettanii bukkee darbuu qofaadha jechuudha. Saniin booda allow jettanii ennaas bukkee dabartan gara kanaatti isin fide jechuudha. Egaan iddoo kanarratti wantoota itti fayyadamaa oolee akkasumas immoo sagalee riikardii ta'aa oolee iddoo kanarratti naaf fideetti jira jechuudha. Egaan sagalee keessan riikardii ta'uudhaaf wanti isin gootanii akka application kana keessa seentanii jechuudha. Jalqabarratti jechuudha kunoo mallattoo diimaadhaan kan jiru ni jira jechuudha. Iddoo kanarra mallattoo diimaa kanarra al tokkootiif ni cuqaastu jechuudha. Saniin booda mallattoo diimaa kanarra innaas ni cuqaastanii sagalee keessanii isiniif riikardii godha jechuudha. Anki yamma sagalee kan biraa isiniif riikardii gochaa waan jiruuf iskiriin riikardii gochaa waan jiruuf lamaan isaa wal faana ishinaaf hin jedhu jechuudha. Kanaaf isin mallattoo diimaa kanarra cuqaasuudhaan sagalee keessan riikardii godhattu jechuudha. Amma sagalee riikardii ta'eeti jiru faayil manaajarii koo keessaa gad fideetan isinitti agarsiisa yookiin immoo wayima tokko irratti isinitti agarsiisa jechuudha. Fakkeenyumaaf waan ta'eef jechuudha. Garuu isini kunoo mallattoo diimaa kanarra cuqaastu saniin booda iddoo kanarratti sagalee keessan riikardii isiniif godha. Sagalee keessan ergee riikardii isiniif godhee immoo akkaataa itti ediitii godhachuuti dandeessan natu isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf amma audio tokko gadi fideetan isinitti agarsiisa jechuudha. Egaan sagalee riikardii taatanii bilbila keessan irraa qabdan yoo jiraate kunoo open kan jedhu kanarra cuqaasuudhaan gadi fiduuti dandeessu jechuudha. Meestii al tokko kanarra naas hin cuqaastan wanti inni isiniif fidu kunoo iddoo kanarratti gara faayil manaajarii keessanitti isin dabarsa jechuudha. Saniin booda as keessaati lafa faayilii keessan jiru yookiin immoo lafa audioon keessan lafi isinitti waraabamti jettan as keessaati ni barbaadatu jechuudha. Amma fakkeenyumaaf isinitti agarsiisuudhaaf waan ta'eef tokko filadheetiin jira. Saniin booda kunoo open nan jedha jechuudha. Saniin booda kunoo akka kana open jedheeni gara kanaatti na dabarseeti jira jechuudha. Iddoo kanarratti wanti isin agartan kuni iddoo kanarratti jechuudha noisii yookiin immoo wantoota jala jalaati iyyanii wantoota hin barbaachisne sagalee wantoota garagaraa addana jalatti tuulamanii jiranii bifa kanaatiin baay'isee isiniif fida jechuudha. Kanaaf amma audio riikardii taatanii jirtan sana qulqulleessuudhaaf sirriitti qulqullina adda ta'e kennuudhaaf jechuudha. Wanti isin gochuuti qabdan salphaamatti jechuudha. Kunoo mallattoo tuqaa sadii gubbaa kanarraa al tokkootiif ni cuqaastu jechuudha. Mallattoo tuqaa sadan kana al tokkootiif ennaas ni cuqaastan kunoo effects kan jettu ni jirti jechuudha. Ishee kanarraa al tokkootiif ni seentu jechuudha. Innaas gara kanaa seentanii kunoo akka kanatti gadi isiniif sirreessa. Kunoo wanta barbaadan ediitii godhachuuti ni dandeessu. Normalized kan jedhu ni jira. Reverse, change pitch wantoota baay'eetu iddoo kanarratti barreeffamee jira. Kanarraa filachuudhaan egaa speedii isaa wantoota barbaadan ediitii gochuu ni dandeessu. Har'a kan isinitti agarsiisuudhaaf deemaati jiru akkaataa itti noise reduction kan jedhamu jalaatii balleessuu dandeessa yookiin immoo qulqullina audio keessanii yookiin immoo sagalee waraabdan sanaa akkaataa itti dabaluu dandeessan isinitti agarsiisuu deemaa jira waan ta'eef ishee kanarra cuqaastu jechuudha. Noise reduction kan jettu kanarraa al tokkootiif ni seentu. Saniin booda gara kanaatti isin dabarsa jechuudha. Achi booda gara kanaatti ergin isin dabarse kunoo ishee kanarra jechuudha.
bifa isinitti toluutiin kunoo ishee kanarraa akka barbaadanitti dabaluuf qannasuudhaanii jechuudha. Bifa kanaatiin akka barbaadanitti ergee ediitii gootanii wanti isin gootan dursitanii jechuudha. Sagaleen sun amma akka inni qulqullina godhatee ilaaluudhaaf jechuudha. Kunoo play gochuutii ni dandeessu jechuudha. Play gootanii dhaggeeffachuutii ni dandeessu jechuudha. Kunoo akka kanatti erginni isiniif ta'uusaa beektanii wanti isin gochuu qabdanii kunoo apply kan jettu jirti waan ta'eef apply kana innaa isin cuqaastanii sagalee keessan irraa wantoota hin barbaachisne jala jalaatii sagalee keessan jalaa kan iyyan jechuudha. Isaaniin dileetii isiniif godha jechuudha. Kanaaf salphaatti bifa kanaatiin audio yookiin immoo sagalee rikardii taatanii qulqulleessuutii ni dandeessu. Kunoo sila akkuma agartanii kun baay'ee tokko wantoota garaagaraadhaan jeeqameetti ture jechuudha. Iddoo kanarratti amma jala isaatii noise reduction kan jedhu jalaatii badeetti jira waan ta'eef bifa kanaatiin qulqullina naaf dabaleetti jira jechuudha. Egaan isa qulqulleeffattan kana dhaggeeffachuudhaaf kunoo mallattoo greenii kan fakkaattuun play kan fakkaattuun ni jirti. Ishee kana cuqaasuudhaan dhaggeeffachuuti ni dandeessu jechuudha daawwattoota. Kanaaf egaa bifa kanaatiin kan isin itti fayyadamtani dhumarratti akka audio keessan ediitii gootanii fixxaniin kan isin ittiin seevii godhatan dura ishee kanarraa ni cuqaastu mallattoo adii kanarraa saniin booda kunoo bifa kanaatiin seef ka jedhu ni jira jechuudha. Iddoo kanarratti seef ka jedhu kanarraa ni jira. Seevii kana al tokkootiif cuqaastu saniin booda iddoo isin itti seevii godhachuutii barbaadan isin gaafata. Iddoo barbaadan faayil manaajarii keessaa kaachuutii ni dandeessu waan ta'eef kunoo iddoo kanarraa immoo kunoo qulqullina barbaadaniin MP4 MP3 wave wantoota barbaadaniin kaachuutii ni dandeessu. MP3 anis kaachuutii ni dandeessu jechuudha. Saniin booda kunoo save ni jettu salphaatti bifa kanaatiin seevii isiniif ta'a jechuudha faayilli keessan. Kanaaf egaa audio editarii kana wajjin kan isin barsiise egaa bifa qulqullina qabuun bifa ajaa'ibatee waan inni hojjetuufidha. Ammaan dura yeroo hedduudhaaf itti fayyadamee waan jiruuf egaa isinis akkasiin itti fayyadamtaniif namoonni baay'een wanta kana illee akkasiin barbaadan gatiin beekuufan isiniif qabadeetti dhufe jechuudha daawwattoota. Egaan akka isin fayyade abdiinan qaba jechuudha. Yaada qabdan koomentii irratti naaf barreessuu hin dagatina. Viidiyoo kana like share subscribe gochuudhaan na deeggaraan isinin jedha. Yeroo taanu keessatti immoo barnoota ajaa'ibaa kan biraan isiniif qabadee dhufa. Ammas nagaan naaf tura. Isinin jaalladha, isin kabaja. Ciao.